tolaan odoon ta'in dhiiga abboolee keenyatiin eeggameetoo as ga'e. Xaaliyaan irratti warra dhuman, waraana Sumaaleet irratti warra dhuman, ijoollee Oromoo sabni kunis keessa hin jira warra dhuman lafuma kana ijoollee isaaniitti dabarsuudhaaf. Har'a hoo lafti kun maqaa ikonomiitiin jedhamee yoo wanni isin harkaa ba'u ta'e boru bakka itti jiraatan odoon ta'in bakka awwaalatuun argattan. Lafti amma magaala irratti babal'ate jiruun kuni lafa awwaalaa Oromoo meeqatu irratti awwaalameetu iyyuu qa'een isaanii badeetoo jira. Naannoo Finfinnee dhaqaatoo laala. Diinagdeen poolisiin uummata Oromootiif ba'u tokkoffaan abbaa biyyummaatii fi abbaa lafummaa uummata Oromoo mirkaneessuu isarra jira. Kana uummanni Oromoo eenyumarraayyuu hin kadhatu. Asirratti wanni tokko kaasuun barbaachisaadha. Seerumti Itoophiyaa, hagga mangistiin Itoophiyaa, mootummaan burqaan mootummaadha. Mootummaan ummataa jedha. Burqaan mootummaa egaa ummata ta'ee ummata jechuudha mootummaan. Mootummaan lafa qabaachuu hin danda'u. Lafti han ummataati. Mootummaan ummata ittiin deeggaruudhaaf bakka biiroo itti ijaarratu isa hin barbaachisa ta'a. Bakka walgahii isa hin barbaachisa ta'a. Bakka mooyyuu namni akka hospitaalaa, akka mana barumsaa, akka daandii ittiin baasuuf mootummaan uummata ittiin tajaajiluudhaaf lafa fudhachuu hin danda'a. Saniin achitti namni mootummaa jedhamu hin jiru. Koomiteen nama 5 fi nama 10 wal ijaarteen mootummaadhaa lafti kun keenya isiniin yoo jette, isin immoo bakka lafti kun keenyaa miti bakka warra wal ijaaretoo dhufee kana yookaan warra qawwee harkaa qabduu kana yoo jettaniitoo lafa keessan wanna dhiiftan ta'e maal ta'uu keessan. Kanaafuu gaafiin guddaan uummanni keenya akka uummataatti wal gaafachuu isarra jiru inni guddaan lafti kun keenya moo keenyaa miti? Keessan yoo ta'e eeggadha. Har'aaf duwwaa odoon ta'in ijoollee keessanitti dabarsuudhaaf murteeffadha. Kana namni biraa isiniin murteessu, namni biraa dhufee too'is kana isiniin hojjetu. Han baadiyyaa jirtanis, han magaala jirtanis, han kaaba jirtanis, han kibba jirtanis, han yeddu galeessatis, han lixaatis, han dhiyaatis dhugaan jirtu kanuma. Asirratti wanni ka'uu danda'u lakki lafti Oromoo namni biraatis dhufee raawwateetu uummata Oromoo keessa jiraachaa jira. Magaalaaf hin barbaachifama. Isiniin jechuu hin danda'an. Lafti Oromoo yoo magaalaaf wanta barbaachisamu ta'e uummanni Oromoo lafa sanirra jiru sun real estate developerii ta'ee raawwateetoo warra dhaqee achirra qubachuu barbaadu sani lafa san gurgurachuu hin danda'u isarra jira. Yookaan mana irratti ijaaree kireessuu isarra jira. Real estate developerii ta'uu isarra jira jechuudha. Gabareen keenya kaasaa jedhamee uummanni akka shiituulid namni dhaloota kumaatamaan irratti dhalatee guddate irraa buqqa'uu odoon ta'in lafti suni qonnaan xiqimii argatu yoo hin caala ta'e mana irratti ijaaree kireessuun, mana irratti ijaaree gurguruun, mana irratti ijaaree biizinasii banuun, mana irratti ijaaree faabrikaa godhuun lafa san qotee xiqimii inni argatu caalaa wanna isa agarsiisu yoo ta'e poolisiin naannoo Oromiyaa gabaree Oromoo qotee bulaa Oromoo lafa magaala zuuriyaa jirurra gabaree san irraa buqqisanii kaasaa isinii kennina jedhanii ganzaba makiinaa takka hin binne, ganzaba oggaa takka daa'ima isaa, ijoollee isaa, maatii isaa hin qallamne itti kennanii raawwatanii ta'u uummata keenya lafarraa poolisii buqqisuu odoon ta'in uummata keenya achirratti real estate developerii poolisii godhu ta'uu isarra jira jechuudha. Bakka jirutti lafa magaalaa ta'e, lafa baadiyyaa ta'e Oromoon lafa qaburraa buqqa'uu isarra hin jiru. Mootummaan isa buqqisuu mirga hin qabu. Anan duratti jedhen dagatinaa mootummaan
ummata. Ani ministira yoon ta'e dhufee raawwadheetoo isin wanna na filtaniif wannan taaksii isinirraa guureetoo wanna isin qarqaaru hojjedhuufan ministira ta'a malee lafa keessanirraa isin buqqisuudhaaf miti. Kanaafuyyuu ummanni keenya poolisii kana yoo haasa'u lafta isaa keessa albuunni yoo jiraate lafa keetirratti albuunni argame keessaa buqqee ati deemini alaa hookan bakka biraatti dhufneeto albuuda sanitti namni akka biraa akka itti fayyadamu goonaa odoon ta'in abbaan lafa sanirra jiru sun ummanni Oromoo lafa sanirra jiru sun qabeenya albuudaa achi keessaa ba'u sanirratti abbaa ta'uu isarra jira. Teknoolojii warri dhufanii jiranii kapitaala warri ganzaba warri fidanii dhufanii jiranii beekumsa warri fidanii dhufanii jiranii isaanoo jettanii na gaafattanii ummanni Oromoo lafa sanirratti du'ee eegee har'aan ga'ee jira. Warri kaleessa beekumsa argatan warri kaleessa qabeenya argatan abbooliin akaakayyoonni keenya bara 1000 alaata irraa eeganii irratti du'anii ta'u lafa eegasan irraa buqqa'uu odoon ta'in achirratti lafti isaanii kaapitaala ta'ee tilmaamamee biizinasii achirratti ijaaramu san irratti dirshaa baala dirshaa ta'uu sarra jira jechuudha ummanni keenya. Kanaafuu poolisiin lafarratti ba'u isa murteessadha jechuudha. Wanna lafa keessa jiru duwwaa miti. Lagni Oromoo, danniin Oromoo, caakkan Oromoo, caakkan Baalee, caakkan Iluu Baaboor, danniin Iluu Baaboor, han Arsii, han Shawaa, Oromiyaa godhan qabeenya bosonaatii fi qabeenya wild animals የዱር እንስሳት isaan dabalatee ኦሮሚያ ታሲስ ስፒሪቲን የኦሮሚያ መንፈስ ቀበኛ ከነረት ገሩ ቢሻን ፍንጫ ኢብሳት ዮጅጅረሙ ወለጋዳፍ ኢብሳ ከኛ ጅራ ሸዋዳፍ ኢብሳ ከኛ ጅራ ኢብሳ ከኛ ጅራ ጅማ ኢብሳ ከኛ ጅራ መልካዋ ከናን አርሲ ፊ ባሌፍ ኢብሳ ከኛ ጅራ lagni keenya yoo ummata Oromoon tajaajille eenyuuf akka tajaajiluuf achirra ijaarama. Bishaan laga daadhii ummanni laga daadhii yoo dhugne ummanni laga daadhii dheebochaa horiin isaanii dheebotaa finfinneedhaaf dabarsinaa kenninaani. Ijoollee tiyyaajjeesetiin ganda gurshaa ijoollee gandaa gurshaa jedhanii yaaduudha. Abbaan ijoollee qabuunduyyuu warri ijoollee qabuunduyyuu wanni guddaan inni hubatu tokko ummanni keenya nama gaarii ta'us ijoollee isaatiif hinnaa. Ummanni keenya isa duraa lagni Oromoo dura Oromoo fayyaduu sarra jira. Odoo ummata kaaniif hin darbin yoo nu bira darbe yoo nu gayeetu nu wanna nu barbaanne ta'e kaaniif darbuun rakkina qabu ummanni Oromoo. Warqii ummata Oromoo han lafa keessaa ba'u eenyutu itti fayyadama? Warqiin Adoolaa ummata Gujiiti moo ummata Booranaati moo eenyu tajaajilaa jira? Eessatti fooqii ijaaraa jira? Mana barumsaa tokko hin qaban warri achi jiran. Poolisiin diinagdee ummata Oromootiif ba'u qabeenya ummata Oromoo kana hallafa keessa jirus hallafarra jirus akkaataa faayidaa Oromootiif akkaataa inni itti oolu hangodhu ta'uu isarra jira jechuudha. Oggaa 25 darbe kana keessatti garuu kanan argine. Kuni jijjiiramuu qaba. Bishaan Ambootirratti uummanni Amboo waa tokko doon argatin kun yoo ittiin tujaare faayidaan uummata Oromoo Amboo argatu maal inni? Qamadiin uummanni Arsii
qotu ummanni Arsii yoo beela'u kun yoo ittiin quufee bulu faayidaan ummanni Oromoo Arsii argatu maal inni? Bunni Jimmaa, bunni Wallaggaa, bunni Harar, Jimaan Harar nama kaan yoo dureessa Oromsoo bira tareetoo maali poolisiin akkana? Oromoon qamadii qotu qamadii gurguruu hin danda'u? Oromoon buna dhaabeetoo buna oomishu buna gurguruu hin danda'u? Biyya alaatti erguu hin danda'u? Lafti bishaan Aamboo baase bishaan Aamboo ummanni Aamboo wal ijaaretoo Itoophiyaa keessatti bishaan san gurgurachuu hin danda'u? Biyya alaatti bishaan san gurgurachuu hin danda'u? Ibsaan lafa laga ummata Oromootirraa ba'u, han Awaashirraa ba'u, han Wanjiidhaa ba'u, ummata Karrayyuu odoo fayyadin eessa dhaqa? Horiin Booranni horsiisu warra Arabaatitti yoo gurguramu ummanni Oromoo gurgurachuu hin danda'u horii san? Moo Oromoon qotumaa fi Oromoo horsiisumaa fi gandaaf kennuu danda'a jenneeti hanaasaa jiru. Ijoolleen baratan hin jirani an kana godhuu danda'an. Kanaafuyyuu poolisiin inni utubaan lammataa laftii fi akkuma ijoolleen Oromoo karaa irratti kumaatamaan ajjeefaman jedhanitti lafti keenya lafee keenya akka jedhanii lafee isaanii aaxirii ummata Oromoo godhaniitoo du'anitti dhiiga isaanii bishaan ummata Oromoo godhaniitoo lolaasanitti ummanni Oromoo an nafseedhan jiru. Ummanni Oromoo an ijoollee sun duuteef lafa kanarratti abbaa ta'uu isarra jira. Asirratti wanna tokko haasa'uun irra jira. Warriin amma naannoo Oromiyaatitti mootummaa ta'aniitoo bulchan tarkaaffii babbareedaa tokko godhaa jiran. Ummanni Oromootis deeggaraa jira. Deeggaraa wanna gaarii godhaa jirani. Garuuyyuu tana hubadhaa. Lafti har'a ummata Oromootiif deebifne jedhameetoo haasaamu kaleessa ummata Oromoo harka ture. Boru deebi'eetoo yoo poolisiin kun hin jijjiirramin seerri Itoophiyaa han ummata keenya lafa irraa mulqe yoo hin jijjiirramin lafti har'a ijoolleedhaaf hiramus faaktariin takkaaf lama har'a dhaabbattus boru ummata Oromoo rakkina inni irra keessa jiru ni hiiktu. Kanaafuyyuu hundee isaatiin poolisiin buqqa'u isarra jira jechuudha. Seerri keessattuu 2005 calqabee hamba'e gara seera 11tti jira. Industrial Park Corporation jedhamu dabalatee kun yoon diigamne lafti ummata Oromoo saamamuun isaa nafu lafti takkaaf lama bakka takkaaf lamatti ummata Oromootiif deebitee fi mirqaansa politikaa mirqaanaa san keessa seennee hundee dubbii dagachuu nurra hin jiru jechuudha. Kanaafuu warri OPDO keessa jirtan President Lammaa Magarsaa dabalatee ummanni Oromoo wanna gaarii gootaniif sin qarqaara. Garuu hojjaan xixiqqishuun gootan kun akka project manaajeriitti of laaltanii biyya bulchuu dhiiftanii rakkina jiru kana hin hiiku. Kanaafuu yes progressively ummataaf deebisaa an ummata irraa saammame garuu lafa qabatee han isarra jiru seerri Industrial Park Corporation jedhameetoo ummata keenya saamaa jiru. የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ተብሎ አንመን ከኘቲ ሳማማጅ ሰፋፊ እርሻዎች ቆነ ሞቱማ ጀደሜ ኢንቨስትመንት ጀደሜ አንመን ከኘቲ ሳማማጅሩ ሴሪ ወንኩን ሪቫይዝ ሊተውሳን ረጀ ዲጂረመኒ ቀቤኛ ካነ ኡመታ ሀርከ ኡመታ ኦሮሞ ትርጥ ፖሊሲ ዴቢሱ ኡመኒ ኦሮሞ ቱመቹ ሰረጅራ ባፋቹ ሰረጅራ warra kanaaf dhaabbatu duukas dhaabbachuu isarra jira. Duratti waa'ee namaa yoon kaasu yaadni hin kaasne tokko hin jira. Oromoo dubbii tana dhaggeeffadhaa. Ila yoo uummanni Oromoo ijoollee isaa to'ateetoo ijoollee isaa ofitti deebiseetoo warra Oromoodhaaf dubbatu duukan dhaabbanne Oromoon boruun beekaa isaaf dubbatuun argatu. Yoo uummanni Oromoo goota Oromoo duukan dhaabbanne
warra Oromoodhaaf hojjetu duuka yoo hin dhaabbanne goonni Oromoo keessatti hin ba'u. Abbaa qabeenyaa uummata Oromootiif hojjetu, abbaa qabeenyaa uummata Oromootiif xaaru duuba yoo isin dhaabbachuu hin dandeenye yookaan yoo akkasitti murteeffanne abbaan qabeenyaa isiniif hojjetu hin dhalatu, hin guddatu. Kanaafuu akka uummata Oromootitti poolisiiwwan amma hojjannu kanas hojjaarra haasofnu kanas hojjaarra oolchuudhaaf uummanni akka uummataatitti naqiisan odoo poolitikaadhaan waliin qoodin, odoo amantiidhaan waliin qoodin, odoo naannoodhaan waliin qoodin, beekaa wallaalaa odoo hin jedhin beektota isaa duuba dhaabbachuu isarra jira. Yoo beektota keessan isin keessaa yoo guuraniitoo hidhan yoo ajjeesan yoo zim jettaniituma teessanii uummata beekaa hin qabne uummata horii taatan. Borus ijoolleen barattee guddattu ijoollee sodaattuu taate. Uummata keessaniif isiniif isin haasoftu, isiniif isin hojjattu, barachuun isaaniitiif isiniif xiqimii hin qabu jechuudha. Kanaafuyyuu akka uummataatitti, akka biyyaatitti wanna jiru to'attanii namni keenya bakka jirutti akka wal beekutti wal cinaa dhaabbachuu isarra jira jechuudha. Yoo tokko hidhame ilma ebaluutti hidhame jettanii, yoo tokko du'e ilma ebaluutti du'e jettanii yoo manatti galtanii ciiftanii ijoolleen teessanis boru hin duuti. Isinis boru hin duutan. Lafti keessanis boru hin fudhatama. Biyyi keessanis boru hin fudhatama. Bakka awwaalatuun argattan bakka jiraachaa dhiisatu. Moodeeliin kun dhaabbachuu isarra jira. Ijoolleen Oromootis bakka jirutti kanarratti sirriitti mari'achuu isarra jira. Oromoo waan irratti wal dhabu hin qabu. Maal irratti wal dhaba? Maal qabaa? Maal harkaa qabaa? Maal irratti wal dhaba? Maal harkaa qabaa? Maal irratti wal lola? Kanaafuu wanna harkaa qabdan lafa keessan, ijoollee keessan, harka keessanitti tursiifachuudhaaf hunduuyyuu wal faana dhaabbachuu isarra jira jechuudha. Kanaafuu poolisii lafaatitti deebi'aa utubaa isa lammataa anan jedhee lafaa fi qabeenya lafarra jiruu fi lafa keessa jiru. Ila biyya dhaqee yoo dhufu migira arguun dadhabe. Oromoo ijoollee teessan duwwaa miti. Qabeenyi bosonaa isin abdatee jiraata. Bineensonni bosonaa lafa Oromiyaa keessa jiran uummanni Oromoo yoo isaan hin eegin eenyutu isaan eega? Lagni Oromoo, bishaan qulqulluun Oromoo, burqaan qulqulluun Oromoo yoo Oromoon hin eegin eenyutu isaan eega? Kanaafii miti qooqatti namni naannoo san jiru han bashitaadhaan dhufeef han dhibeedhaan dhumeef mootummaa naannoo Oromiyaatti ji'a 8 darbe